السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أولتن جرتو فيا. قبل كان أولتن دعوتوتا في ردوفتوني كي نودي كيسن. ربي نجان أرمان سنجي نجان سنابلجو. إذا كانت chance dan yeroo ammaa kana qilleensi akka ajaa'ibaa furdatee deemaa jira diinaa fi garuu Oromoon inni of beekuu fi inni kaayyoo qabuu fi karaa deemuu beekuu akkasumatti jira. Wannan jechuu barbaadee waa'ee amma yeroo ammaa kana deemaa jiru keelloo miidiyaan diina Oromoo ta'ee gabbaasee fi gadi ba'e kana warri diinaatti gammadee harka dha'aa jira, warri diinaatti gammadee sirbaa jira. Oromoon ammoo inni beeku duraanuu ni beekaa silaa inni hin beekne illee immoo burjaaja'uudhaaf yaaddoo keessa galaa jira fakkaata. Garuu kana waan diinni qindeessee namni tokko qabsoo keessaa ni bahaas, dadhabee ni galaas, wareegamee ni darbaas, ganee ni galaas waa hedduutu jira jechuudha. Haarawaa miti immoo dhaaba kana keessaa namni harca'ee dhufuun wama duraan jiru malee haarawaan taane garuu warroonni bara 27 mootummaa gabroonfataa wayyaaneeti wajjin TPLF gara ta'anii ummata Oromoodhaa caccabsaa, ajjeesaa, saamaa, lafa gurguraa, barattoota Oromoodhaa fixaa, hayyoota Oromoodhaa dhabamsiisaa turan. Qeerroon Oromoo lubbuu ofii wareegee aangootti fidee naga feenaa, dimokiraasiin buluu feenaa, Oromoo taanee jiraatuu feenaa, Oromoo taanee buluu feenaa jee isaan aangootti afeeree aangootti ol baanii jennaan. Oromoon dhiifama sinii goone hayyee yoo Oromoo taatanii mul'attan. Amma dura gogaa Oromoo uffatanii keessaan koonnoo taatanii jiraatu turtanii gogaa Oromoo uffatu oduun taane Oromoo taatanii Oromiyaadhaaf yoo nama taatan jee aangootti fiduudhaan gara galanii nutuun siyaasa geggeessaa isin ammoo hojii qonnaan bultummaa geggeessa jedhanii akkasitti dubbachaa ummata raffisuudhaaf dhaaddachaa turanii. Egaa wama sanirraa ka'eetuun har'as waa'ee keelloo miidiyaan gabbaasee gollichaa dheengee haasa'e irratti ergamtoonni murna kana utubee jala taa'utti jiru, kursii ta'ee jala taa'utti jiru, wacaa jiru hedduu dhagahamaa jira jechuudha. Gammadanii Oromoo walitti buute gammaduun, Oromoo wal dhabdeef gammaduun kun diinummaadha malee firummaa miti. Oromoon Oromoo taatanii jiraataa turtan, Oromoon Oromiyaadhaaf quuqama qabdan yoo jiraattan wanni kun isin biruu jaarjessu, wanni kun isin dogogorsiisu jechuudha. Kuni gaafa diinni lafaa ka'ee nama wal dhabeetti harka dhahee nama wal dhabeetti gammade isaatu diina malee warra wal dhabee walii diinaa miti. Gollichaa deengeetti qabsaadha. Waraanni saara jiru qabsaadha. Isaan walii galuu danda'anii, isaan walitti araaramuu danda'anii, waliis dhiisuu danda'anii rakkoon fidu. Garuu warroonni diina ta'anii immoo harka dhahaa jiranii fi diina ta'anii uummata keenya fixaa jiranii fi uummata keenya hidhaa jiran boruus diina, har'aas diina, iftaanis gaafa dhufuufis diina jechuudha. Kanaafuu keelloo irratti dubbateedhaaf wanni qabsoo Oromoo laamsheessu hin jiru, wanni hayyoota Oromoo gufuuti ta'u hin jiru, wanni qabsoodhaaf gufuu ta'u hin jiru, wanni waraana wabootiif gufuu ta'ees hin jiru, gufuu ta'uus hin jiru. Kana beekuudha qabaa. Diinni durumaanuu diina. Waan siif hin taane irratti harka dhahaa, waan sii ta'u irratti inni usaan ni rifa jechuudha. Kanaafuu inni as baanaanuma warri amma dura sagaleen isaa dhabame, eenyummaan isaa Facebook irraayis, YouTube irraayis bakka hunda miidiyaa adda addaa irraa dhabame har'a miidiyaa irratti bahee nuti dhugaa quba qabna, nuti dhugaa agarree jirra, cubbuu dabdee jira. Cubbuu maalii arge? Cubbuun lubbuu namaa mana hidhaatii fuudhanii nama hidhame fuudhanii ajjeesan caalu jira. Cubbuun lubbuu namaa, barsiisaa lubbuu namaa fuudhanii dhahanii ajjeesanii koonnoo nyaachisan cubbuun kana olii jira. Cubbuun nama murtii tokko malee, badii tokko malee nama bara 2-3 hidhan kanaa olii cubbuun jira. Cubbuun hayyoota Oromoodhaa, poolisiin Oromiyaadhaa deebiftu federaalli gadhiisu hidhu. Hoggaa federaalli hidhe immoo poolisiin Oromiyaa fuutee baaftu. Har'a gabbee hoggaa jee Oromoon gammachuusaa Facebook irra gadhiisan mufuudhuu deebisan kana cubbuun kanaa oli ni jira. Qabsaa'onni lamman saara keessatti adeemsa irratti wal dhabuu mala, dadhabuu mala. Qabsoon baaburaa jee jira Oromoon duraanuu. Baaburri oduma deemuu bakka gaheetti bu'aatuma irraa koraatuma kan dhufuus koraatuma deema malee baaburri dhaabuu hin jiru. Saniifuu qabsoo Oromootis dhaabbatuuf hin jiru. Gufuu isinitti hin ta'in, sodaa isinitti hin ta'in, diina harka dhuuf ammoo harka dha'uudhaaf hin yaadina.
Taayyee Dandaafaan ammaa seenyu jettiin gurbayyoo mataa dabbasaan qabne san waan nama ajaa'ibaa keessa amma warri jara kana deeggaru hundi isaaniitu warri kursii qabuudhaaf jala taa'utti jiru raatiba nyaatee ololuudhaaf artifistii ta'ee jiraataa jiru kuni hundi isaaniitu tokkichi isaanii nama dabbasaa ofirraa hin qaban maali sammuun isaanii dubbii kijibaattiin dhumteerti irraa jechuudha namni kijibuu haasaan isaa irraa hin tolu rabbi birattiinis adeemsaa fi galli isaa hin tolu wanni inni deemuufis hin tolu kanaafuu waraanni Oromoodhaa galma ga'uudhaaf dhiyootti jira Finfinnee marsee qophaa'ee jira lafa qabatuudhaaf biyya bulchuudhaaf sii dhufaa jira wanni ati burjaajottuuf hin jiru Oromoo waraanni kee dalagaan dhaabne akka dhageenyutti akka oduu quba qabnutti wanni amma haasame kun waan bilchiginnaan gaafa lafa qabsiifatuu fi waraana balleessuudhaaf karoorfattee fi kadhataa turte har'a gadi baase keelloo miidiyaan malee waan haarawaa isinitti fakkaatina wal dhabdee reefuu fakkaatanii harkan dhayina diinninis akka gammaddee harkan dha'u nagulitti qabsaa'otaa fi sabboontoonni immoo warri fedha qabdan qabsoo irraa dheebuu qabdan qalbii isinin cabinii kun dhaamsa keenya kanatti aansuudhaan ammoo keelloon har'a miidiyaa Oromoo duntaan miidiyaa ergamtootaa miidiyaa diinaati jechuudha yeroo ammaa kanatti duwwama fedhee ta'e waan akkanaa gabbaasee gabaasuu hin qabu keelloo miidiyaan waan kana gabbaaseef as bahee gaafatuu qaba yoo kaa jaalmarroo fidee waan kun dubbatameef gadi kaawuu qaba lafa jechuudha har'a yeroo ammaa kanatti nama Oromoo wal dhabde namni gabbee saaxilu namni gabbee haasa'u diina Oromooti malee fira Oromooti miti akkasitti abeennu akkasitti olii abeennu fayyaataa jiraadha dubbiin dheeraan faayidaan qabu